Ashamaar kafuni daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata rabbii haan nagaa koodha. Egaa daawwattoota keenya har'a piraankii ajaa'ibaatan isinii dhiyeesse. Piraankiin ati dhiyeessite kun maal yoo jettan illee na gaafattanii abdii irrattanii innillee maal yoo jettan abdii koommeedhaan bolichi kiyya tokko bakka buluu dhabeen jira rakkoo keessan jiraati. Bakka buluun dhabee maaloo na qarqaarii maal naan jedhee kanatti immoo ani bakka abdiin keenya hin jira abdiin nama gaariidha nuuyyuu anuu sattan dheessee maal jedheetan bakka jedheetan sobee abdiidhaan akkana mucaan bolicha kiyya tokko akkanatti rakkateen reefu naa bilbilee bakka taa'uun dhabee bakka buluun dhabee maaloo na qarqaarii naan jennaan silaatu nu jirta ati kun nuufis bakka waan baay'ee nu taa jirta nama tokko lama hin qabu nama sibiratti dhiyeessaa jiru ati waaqarraa argatta garuu ati nama baay'ee nama gaariidha mucaan tokko akkana jedhee haa dhufuu jedhetan gaafadhaani. Egaa ani waan biraa fi miti abdiillee waa biraallee yaaduu danda'a akkam akka yaadu rabbii fi isa bichaatu beekaan illee hin beeku ani bakka isuma ilaaluufan dubartiidhaa fi dhiiraaf amma laalcha akka qabu laalumaafan warra dubartii kana dhugaa dubbachuuf waan takka toon shakkiin toomaatti dhagaamin rakkoon qabu maaloo jedhee raddeetuma kunoo mana faanuu kennee akka barbaannetti buburraaqnee jiraachaa jirra mitilee warra dhiiraafoo akkamii kan jedhu sana immoo baruufan fedheetanii piraankii son taane yaada isaa sana irraa beekuufan irra caalaan piraankii sobichaaf son taane isarraa beekuufanii egaa waan hundaafuu daawwattotaa fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofaa. Maaltu bade? Maaltu? Waasitti maamuufi waasi gaafadha maalollee waan bira maafasoo. Yaa akii natti malee waan takka nan gaafate maal? Maal jechuudha? Beela yaa boo daabboo fiti. Daabboo maali? Kana ta'e. Maal? Maal jechuudha? Isaafattu yaani isteejumaan laat gooteetumaan nyaatta maashaara. Latti lama latteera. Maal lattiin? Daabboo ka? Akkasii. Eega. Amma daabboo kana immoo yoo agartee immoo yaadata moo maal jettan immoo? Abboo argineetii fit. Maal ool? Fitinaalee laa dhugamaan beela. Amma reefu fudhadhe sanuma xiqqaashudha iyyuu sana maal? Maal? Fudhadhu kamarree? La isin baddan dhuga waaqa. Maal banna? Nama lama taatanii gargaarsa guddaa nu gootan jennaan teettanii fiilmii irra wal gattan beela yaa fi beela guddaan jira. Nyaattu ree maaltu si dhawwe kina hojjetameera hai. Kushina seeneewu. Kuno mucoon siyaa kennitu maqaa ishee minyootu moo jettanii. Leesh? Isheen siyaa kennitu maarree kun kiyya dirshaan kiyya sin jechaadha. Maalaati kan mana harkaan tuttuqee maa jaalattu? Hai. Ma induuta yaatedhe. Yoo kasiin naa kennitu atoo maal taate siin jedhe. Immoo nyaachaan jira kan nyaata irra kaanii namaa kennu duru. Niban. Rabbi si haaramu. Amiin. Amma waan si gaafadhutu jira abboo. Abeeree jira akii nyaata booda na gaafatta waan nyaanu nu qopheessitu. Rabbi kiyya. Maal? Addis ergoma jedhana. Telefoona kana sirra caabsaan. Caabseen maal na Ani yeroo beela'ee na waliin barbaaduu baannaan maal na galcheen? Bilbila kee barbaaduu baannaan maal na galche? Sanaan immoo bakka waan tokko taanaan mana akkamii kan nagalchuma maal nuti hin kennu. Maal amma daddabannaan ish beeleera. Maal cufaama waan si gaafadhutu jira. Maal? Waan addaati waan sitti himu. Maal? Fi xiqqoo dhugumaan. Maal ergaati dhufte gadi naa liqinfamu iyyuu didee? Fi dargineeti. Maal? Askeen. Maal? Amma maal ni ilaaballeessite iyyuu gaaffii si gaafachuudha deemu maalati? Duruma waa sirnaan na gaafataa hin jirre jecha. Akkam? Maali natti himi? Fidi na jettee ijaataan na ilaalaatti firfiree tuma nyaatiin lafatti fixee. Amma kana si gaafachuudha deemu maal seete? Maali? Mucaa tokko dubbolichi kiyya tokko bilbilee. Obboleessa eenyu? Kiyya. Aywa. Bakka gadu dhabee bakka jiraamti waa baay'ee natti himate. Obboleessa eenyu? Mucaan jechuun obboleechuma hin jedha malee yaa firaa firri kan obboleechuma jedha waan ta'eef sila. Laa fira jedhama obboleessa. Asoo rakkoon qabu firas ta'us yaa obboleechis ta'us takkuma garuu biyyatti ol beekna beektaa mucaa kana wajjini. Fira gara dhiyooti akka tasaatti bilbila kiyya kana
nama raabtate sanatti fakkaate kan biyyaati malee kanaas illee hin beeku ture. Asaasaa keessa jirta jedhanii jedhee na gaggaafateetuma mee bakka bulus nan dhabee xiqqoo rakkoo wayii keessa jira mee na qaqqaarii maal laan jedhee yaa bolicha koyii an ifama wajjinii anillee kan rakkadheetumanii xiqqoo rakkoo wajjin wal bu'ee mucaa tokko biran jira mana isaa naa kennee mana isaatiin jiraachaa jira rakkoon qabu amma tawwassaniif guyyaa muraasaaf siif sarma jedheen abdii qabaa sifan gaafadhaa bakka rakkoon qabu dhuftaa nan dhufa jedhee mucaan illeen rakkoon qabu kottuun jedheenaan jaluma muree kanaafuu rakkoon qabu natti fakkaata. Maali kottetteen? Mucaan akkanatti rakkoo keessaa natti himatee maal naan jennaan bakka faa jechuun firma kiyyasi mitiiree kanaafuu bakka dhufu maal nu gaamanni kunis achis hojiinis buleemaa miti hojiinis asoo buleemaa miti bakka haa dhufu kottuun jedheen rakkoon qabu kottuun. Maal jettee jedhistee osoo namatti nuun kottettan? Maal rakkoo qaba sidaa maal? Kee maal rakkoo qaba maal yaani maal ati qollee hin salphattu? Mana salphadhaan. Eessa bula? Mee amma kottee ka jettuun kana eessa buluuf kottettan? Maal jechuu keessa? Moo mana kireessinaaf ganaa kabira? Maal kireessisarree manni lama jira miti reeknu? Manni lama kan tokko kana tokko achi. Kanaafuu ani eessa bula? Atas bultaa aniifat waliin bulla? Maal waliin bullaree yoo barbaade mucaan nu bira bula yookiin maal lazammus wajjin bula maal rakkoo qaba maal mana lama keessatti. Ani as bira rafee yoo mucaan kun asirra rafee maal rakkoo qaba? Mucaan na bira bula si bira bula jecha. Asa soo bule si bira soo bule rakkoon qaba. Kanaafuu? Waana manuma keessa jiraatu bichaa fedha mucaan bakkuma ta'e ta'uu maantis. Mati qolleen salphatu as ana amma akkas hin jedhin ana amma ati anas bula atas bul maanaan hin jedhin. Eenyuun? Anaan. La leeshinaan hin jedhin jedhe anaan anas bula ati as bulii leeshinaan hin jedhin jedhe. Qoyee. Dubbi makkana kana naan jettee beekta hanga mana kana dhufte. Tole silaa suma mana lamaatu jira. Anduwaana bula atas bulii naan jette malee. Anduwaana bula atas bulii naan jette malee yoom lafa san bula ati algaa kanarra bul rakkoon qabu manni kun hunugaa leeshinaan anaan naan jedhin maaliif naan jedhin. Sila argaatu jettee bakka jechuun achan bulaa. Yaa kee dhugaadha an jechuun achi bulaa jechuun jedhini dhugaadha jettu nuti kijiba dhiisi. Qaama laf jalee kan isa sanii maa kaastee amma kanas itti haasaa jiraati yaaduma utaalti sana bira maa deemti. Mucaa barama laal maal yoo lafa boona bulee inni illee algaa kanarra bulee inni maal abbaa isaati ka algaa irra bulee. Maal abbaa isaa jettu nama maal horee? Laa jechuun algaa namaarra kaa'e buluu maaliin fayyaan qabu? Rakkoon qaba algaarra sin buliin asumallee haa bulu rakkoon qaba ta'ume innumti manuma kana dhafee jiraatu. Eessaa jiraatu? Asis ta'e achisaa ta'u manuma kee kana kaa jiraatu maal rakkoo qaba maal nama rakkatee raddamuu waaqmarraa argatta kun iyyuu bakkuma nu beektaanu. Osoo karaa kiyyaanillee dhufe waan ta'u karaa keetiin dhufeeti waaqarraa argadha. Ati akkas waaqarraa arganna dhugaadha amma jedhiin bilbiliiti. Manni jiru duraa dagadhee siin jedhanii. Kootu yeneen kana dhufee dha. Nuun mari'attee kootettaan. Maal rakkoon qaba manni kan waaqaati maaloo hol. Yoo maal eessa bulatama? Maal ta'u wajjin hoo bultan sin lamaan? Amma dura asaa buluu jedhaa jirtu. Asis hoo bulee maal algaarraa buluu inni waliin bulaa ofii waa mataatti jechaadha. Maal jechuudha fira kiyya sin jechaa jedhame? Fira keetii miree biyyuma fira kan keeti biyya kana firri kan keenya jiru. Maal jechuu keeti? Kalaas oo akka ati yaaddu kana hin beeku ani garuu kalaas akka yaaddu garuu inni fira kiyya maal ta'a radda'ini sin jechaa jedha amma. Dhageeffadha nama wanni sin jedhaa waan afaan hin taane amma booda dubbattee anaaf sillee waliin lolchiisin sitti beeran. Maal afaan taane asii amma abdii mucaan kun rakkadhe jedhee radda'ini silaa nuuyyuu kunoo kana hunda eelanu baastee kunoo biratti nu qabdee mana tokko nu kennite silaa yoo miti manni bal'aadha manni nu nama sadii nama afur nama shanii fi miti. Oo jaalalti jiraatti nama hedduu ta'a miti. Fayyaa qabdaati isa. Yaadumaat maas bilbila lallaqxaanatti naasoftu kan haasaa jirru dhistee kan waan biraa dandeettu. Abbaaroo yaada kan keetiin akuusaa jira kanaaf telefoon fayyadaman. Maal sunqusne qoy abdii mucaan kun rakkatee dhufee yoo daatee maal rakkoo qabu waaqa argatta. Maaliif hin taane hin ta'a. Karaas dubartii wajjin mana naaciisaa dhufe. Asin ciisini rakkoon qabaati kanaas ciisuuf bochaa miti rakkoon qabu nuti atumti eeyyamii fi manuma sana iyyuu hin bula rakkoon qabu. Dubartii karaa keetiin dhuftu ni fudhadha dhiira karaa keetiin dhuftu ni fudhadhu.
dubartiin feete diddama illee fiti karaa keetiin Maal jechuudha qoy dhageeffadhu kwa dubartii karaa keetiin dhuftu ni fudhadha dhugaasii maana dhiira karaa keetiin dhuftu ammoo hin fedhu. Maal jechuudha? Eessa wal barattan dur? Qoy dhiira isaa ta'u dubartii isaa ta'u Hin nama haa ta'u fedhu sin malee. jedhaan kalas hin fedhu sin maal? Maal fiffeene qoy? Bakka hin fedhu sin jedhame. Kaani raddaa kan dhiisu maaliin akkan? Kam raddaa? Amma barre wanni si gube minyooti si gube bar. Minyooti maal na gubdeen? Maal na gooteen maaloo? Isi si gube hin beekan. Ani akkasii fi miti dhugaa. La guyyuu urga isiin dhufte urga minyoot dhufteeti akka jismiin si jijjiiramee fuulli si jijjiiramee ani minyoot maal wali qabna obboleettiitii yasii. Ani maal ani qabattanis dhiistatis maal na naqe garuu haa ta'uuti. Maali sinis hin jedhan akka maal lafaa akka amma ati yaadni kan kee wanni minyoo dhuftee jennaan firri kiyya tokkollee dhufuu edaa sima bilbilee waame sitti maal. Maal ani bilbilee tanii koottuu jedhee tan jiru wanni jiru jedhiin. Maal jechuudha? Kalas jechuun wama jechuun barbaadesan jedhee jira. Ati qoyamu nu anamaan arabdaati. Ati nama waan taateef amma. Maal namni sun namaa miti moo maal jechuu feetee ati dubartiin humna hin qabdu bakka argiten bultuu raasaa buluu hin dandeettu eessi gargaare dubartummaa. Kunuu xiqqoo rakkatee bakka hin dandeenye dhadhamnaan wallaallaan miti kan naa bilbila kiyya barbaade. Yaa akii gargaaruu hin danda'u sin jedhe bara amma afaan Oromoon beektamu. Akkamti mee waan biraa godhi fi miti mee mucaan kun bakka itti boqotu bicha argatu sin jedhe mee waan biraa miti. Hin danda'u. Maaliif hin dandeenye qoy? Dhiira karaa keetiin dhufuun gargaaruu sin jedhe bara. Maal rakkoo qaba nama? Dhiira karaa dubartiitiin dhuftu hin gargaaru abbuma fedhe haa ta'u. Maaliif? Dubartii karaa keetiin dhuftu ni gargaara. Sababa maal? Sababni? Mala dubartii way danda'an yoo waan biraa jetteetu maal fireendii makan kee fidatteeti obboleessa kiyya fira kiyya maalii kenna jinni kiyya jedhaatu waan fidaa raattee beekaa. Mana kiyya dhiirri seenu kanas walumaa galatti. Dubartiin seenti dhiirri seenu. Kaama dubartiin dubartiidha. Kalas dubartii ani mana kiyya dubartii jira. Ati maa inni koo dhiiraa miteeti? Ani yoo dhiira ta'e dubartiin hin seentu mana. Maa rakkoo qabare yoo dhiirri dhufe maal oole? Dhiira karaa keetiin dhufu hin barbaadu. Rakkoo namti kee maaliis hin jedhe maal ta'uu dhufe namni kun maal oole si ajjeesa si cimina maal ta'a nama akkuma keenyaatti silaayyuu. Mootii tana afaan natti ni jirate. Maal jetta qoy abdii maal rakkoo qaba mucaan kun rakkatee na raddaadha maal adiraa waaqaa jedhe islaamti. Gargaari ka. Ani maalan qabaa qarqaraa reessitu naanaa na qarqaraa jira kanaafuu. Birrii fedhaa hin erginaaf. Birrii miti bakkuma itti boqodhu bichaan fedhaa jedhe mucaan. Ati nama akkanaati garuu. Keefaan nama akkanaati. Maal jechuudhaan eeggoo ergaa. Maal feetan? Maal lama turuu hin jiru jechuun maal jechuudha baranduma kana irrallee oobule maal rakkoo qaba maal. Hin ta'u. Dhiira karaa keetiin dhuftu fedhani. Kan gara nama biraatiin yoo dhufe hoo. Haa dhufu. Ishi kan nama biraa hin beeku anuma beekaa faanatti bilbilee ani muka. Nama biraatiin walaa baratu sin. Yaabdii meetii hin dubbattu rakkoo qabu ati. Waan badaa naqaasti. Itti booda abdiitu badaadha abdii akkana illee naan hin jedhu. Ani kan nama gaariidha hin dubbatu ati hin dubbattu si jedhetan kan mucaa kanaan kootu rakkoo hin qabu nama gaariidha kuni nama waaqaati. Karas amma booda badaadha jedhi nama badaadha itti mee jennaan. Maal abituma nama gaarii taatu nama badaa ta'uu feetaati. Ati maalatti ati badaadha jedhiin karas mucaan badaadha ati. Ani maal sun amma nama gaariidha nama nagaati. Nama radda'u jedhetan kaayatan deebisee immoo nama badaadha oolii maal laan jedha mucaan. Na fakkaate malee aadaa mucaan badaadha jedhiin ati maal rakkate maqaan qabatu anaami footoo kiyyatti ergiti bada mucaan kun jedhi. Kalas nagaama. Qoy maal taate abdii miyaa dura waqaati maal hin fedhuwanii kalas. Maal rakkoo qaba qoy. Mana kana fiditi si fisallee ol kola waan jedhu. Inni fakaa amma kana xiqqoo turee mucaan maal goota kaa. Mana fiditi nagaa. Yaa abdii lakkitti yaadi sirrumatti kan. Ajaa'iba kuni. Maal abdii garuu atiin kun yoo dubartii taate akkuma qabdeetu wal galchitaa yoo dhiira ta'e kun immoo kan nuus jettu maal ati garuu. Egaa daawwattoota keenya akkuma agartan kana kinooyi waan inni jedhe sirriitti daawwattanii jirtu jedhetan abdii qaba. Egaa ani waan inni jedhu san hubachuudhaaf malee waa biraaf miti. Piraankiidha dheetti hin himne aaree deemeera. Bakka sarmuu hin ta'u maal jechuudha akkamitti taatee tonan na duuba akka waan mana keetii tokko jechuun jira miti ani ofuma kiyya noormaalidha jedhee ofuma kiyya akka ture akka hin qabu jedheeni kan jedhu sun nama aarsa dhugaa dubbachuudhaaf akkasumaan jedheeni akkuma agartan kana baay'ee haaree deemee jira. Egaa waan yaadanaaf milkaa'ee jira baay'een gammadee jira waanuma hundaafuu daawwattotaa fi hordoftoota keenya piraankiin kiyyaa irraa akkana fakkaata. Oo jaalattan laayik sheer sabiskiraayib naaf godhaadha. Warra yaada qabdan immoo koomentii naaf barreessaadha. Nagaan naa turaa. Ciao.